akka tiriira qabsiifte fakkaata malee dhalli namaa gidduugala leenjii waraanaatiif leenjiidhaaf qopheessaa waan jirtu hin fakkaatu baay'ee itti rifadhe jala suukanneesse kuni waan kana olii hedduu waan mootummaa kana jalatti argeef namni normaal godhee fudhateera malee kun baay'ee suukanneesse. This is the true face of dictators. Warri dictator warri abbootiin irree kunini the little care about human beings, the little cares about civilians warri akkas warri barcuma ofitti fachuu sobuuf hin saalfatanii namni jeesuuf imirraan qabanii dhiibba mirga namoota nutti hin fakkaatu barcuma ofitti suuf nama amitoo danda'a rabbi illee waliin dhabanii jechuudha rabbi wal dhabee jechuudha nama kabaji mallee finaal hin taane namni jeesuun ilmaan nama waan ta'uu hin qabnetti hin taane toofuuni angoo fedhanii adoktaanii wal mari'achuu danda'anii waraanatti seenuuni rabbi wal dhabu ijoolleen tun hedduun isaanii ijoollee sistemi lamaan guuruu jiran laalama nama waraana qopheessi tokko ijoollee tamtaanti nama ubbaarraa baasanii am kun leenji I don't know ilmi nama akkasitti leenji you see sitti ulfaatiyyu seenaa keessatti waan akkana kana yaada geenni malee am practical agarre nami jiru waan argaa jedhanii barbeeraa duree jedhanii yoo nam guuran yaada gahi malee an seenaa keessatti attargi boodha laata daamnaan eegumma wayyaaneen dhuftu waan dhaladheef hin beeku dhuga dubbachuu garuu it is shocking ijoolleen tun ijoollee akkamii am tawalti qabanii goonan tun ijoollee akkamii tun ijoollee harka qalleeyyiiti ijoollee hojjatte bultu guyyaatti dhaqa cabsitee hojii akkana hojjatte tana sobanii guuranii jechuu sobanii probably mootummaan Itoophiyaa kun akkuma jalqab garangootti dhufee uummata bira acceptance dhabu jalqabnaani namoota active ta'inidhee haanin ijjeesse miidiyaalee isqeequu danda'an cufee jechuu maaliif akkas tolcha ignorant majority miidiyaa isa kasubaatiin itti fayyadame mind wash godhu brain wash itti fayyadamu yoo leetu odeeffannoo hin qabdu baadiyyaa keessatti lafnutti dhalan cuf keessa nam guuruu jiran maqaa warri guuruun jirmaanii arma deemtanii trainingi fudhatanii nam paayileetti isan goonaa jedhee warri guuree jira informationiin kutaalee oromiyaa cuf keessa halkanii guyyaa uummatni nutti erguu jira nu barreessa jira ijoollee ta'an xuyyuur barattanii jedhanii nam guuranii jira xuyyuur isan barsiisanii beesse guddoo nyaatan jedhanii garte ijoollee akkanaan guuran taan ammoo ijoollee dirqee cimtu takatama keessatti dhaqa cabseet maanii godhatan sossobanii humna adda taatu special privilege sanii kennanii beessellee beessetan sargattanii guuranii fidan yeroo tokko itti amantee dhuftennaan kaampitan duuddee jechuudha kaampitan keessa karaa ittiin baqattiin qabdu waraanaan marfamti achiin bood faanii gam goosanii ibiddatti qoraanam kunu ilmi namaa akka qoraanii bobeessuuf state sponsored godhuu jirti sirni kun sirna kanaati warri maafiyaan dhalnamaati gatiin qabne they can do anything by the way ani ijoollee kana physically olaaltu baay'ee kichuu argaarta umurii isaanii amma ijoollee waggaa 18 illee hin guunne olaaltu qaamaan illee ga'umsa isaanii olaaltu waraanaaf warra qophaa'anii miti akka jedhamaa jiru kaanoon foodar jedhanii warra rasaasa qorisiisuudhaaf ergamaa jiranoo ta'an malee hireen ijoollee tanaa deemanii waraana injifachuu dhadhee ani abdii akkasiillee hin qabu physically olaaltus kichummaa isaanii ga'umsa isaanii umurii isaanii olaaltu ijoollee waraanaaf dhaqqaban sitti fakkaatan desperate amma ijoollee tana olaaltu laal akkamiin sirna akkamii keessa dhufne ammoo gaamee qabooda sirni dargiin ijoollee akka kanaa godhaan turre dubartoota funaanaan turre amma dubartoota itti funaanaa jira waraanaaf qa'ee keessa hawwan dubartoota dardar ijoollee manarra deemanii maatiin halkan jechuun halkan ijoollee magaala keessatti immoo buna dhugdu ka waliin teessee buna dhugdu waliin qabu ijoollee immoo magaala keessa puulii taphattu ka suuqii hojjettu akkuma atu jette immoo daily labor warra dafqaan bulan bakka hojiitiif sassaabanii dirqiidha warra waliin qabaa jiran jira akkuma atu jette immoo maallaqaa fi gowwoomsa garaagaraatiin asii deemte ogummaa kanaan eebbifamtaa xiyyaara barrisiiftaa kontaala waraanaa olaanaa taataa waan jedhan akkasii maqaa garaagara kennanii fi mandara keessaa ijoollee hiyyeessaa akkasii waliin qabaa jiran jechuudha. Ani namni an fuul beeku ha'aatii isaa isi bootti dhagaa'ee beekaa lafaan itti dhalaadha nageelle booranaatti maal jedhaniini soba kanaatiin fidan ijoollee baadiyyaa farraa aanaalee irra guuranii fidanii kaampii galchan ijoolleen achi dhuftennaa waraan deemuu beekte maatiin itti ba'uu jirti yoo maatiin bul dhufte bootaan maatii dhaananii baasan fakkeen jajjaba si kennu kun nageelle booranaa ta'e magaala yaaballoorraa edal kan erganaa argamtu tana uummatatti maal jedha namni kunini odeeffannoo qofaaf sharing is strictly forbidden jedha maali haasa'u jirseeta namni kunini dargaggoo sobaan guuranii poolisii sangoon jedhaniin poolisii leenjii adda fudhatanii jedhaniin
milishaa humna adda taatanii jedhaniin nama ilaan argatu waan kan barreessu war cufa sobanii waraan kaaba geessuu fi gandoos cufirra walii guuran nam kan cufa yuus soban gandoos kaaba san geessina akkan isanii tolchina akkan isanii godhan jedhanii ijoollee san cufa yuus sobaa walitti qabanii jechuun namni 100,000 olii kunam yaaballo takhalee galgannaa barreeffam namni 100,000 olii Afrika Muslim keessatti raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii marfame deemuuf qophii jiran nam kana naa barreessa maatiin dargaggoota bo'anii maraachuu jiru dargaggoota iyyaanu nu dhiisan galla jetti uleen gaggabsanii nam lama kafoolisoonni baay'ee tumanii gaggaban ammaan tan ilaan arguu jira footoo kaasee footoo kaasuun sodaadhee baqadhee bira deemeedha as keessa itti dabalee namni kun ijoollee dubra mimmiidhaaduu kee jira silaafuun obbaate warra jedhaan silaafuun obbaate jechuun poolisoota jedhe yookaan warri kaadireen silaaftuun dhumatti alkan kan uf bulchine ergina look this is crime against humanity seenaa keessatti ya gorsine by the way no odeeffannoo kan nuujiin teenna uumati oromoo waraan kunini business isaati miti dhadhelmaan teessan achitti dhumatini waraani kun waraanyaa filamaa waladhu jiru kanaafu dhim oromoof oromiyaan ilaallatu dhimmi birbadummaa biyya Itoophiyaatiin waliin qabatu garee sigibgibi lamaan warri lachuu sigibgib junta opidiyooleen sigibgib junta tigreeleen sigibgib junta tigree tirgoo maal koziif lolti haayoof lolti kanaaf gatii baaftee dura deemuu jiru tun ammoo opidiyoo midhaanii lolti furushkaa nyaachuuf lolti kanaaf waraan gatiin qabnu kan keessatti ilmaan nama wanni isaan gatii baasaniif hin jirte inni gorsuu jirra warri guutuu walitti qaban kan ammoo miidiyaa irra maal jedhan fedhii teennaan maanii teennaan daangattisuuf maanii jedhanii laf cufirra gujii keessa wallagga keessa artii keessa oromiyaa kutaalee cufirra waraan kanatti bidda wanni guruu jiranii jechuudha warra maaraaf Tigrayya waladhan koozii qaban lafuu fi ristuu fi deeffachuuf waladhuu jiran waraan ammoo ilmi oromoo sababa itti dhumatuuf nu galuu hin dandeettu akka nu hin galeellee uummata oromoo yeem warri maatii isaanii dabarsee kenn warri sobame deemelleeni waan goonuuf hin qabnu good like carraan achi deemanii galuu dhiphaa jedhee herregaadhe. Akkaatu kaafte waraanni kun waraana birmadummaaf lolamaa jiru miti it is civil war faranjiini wal waraansa ittiin wal waraansa jechuun Itoophiyaan biyya kamtu birmadummaa ishee sarbee biyya kamii lolte ergeessi biyya kamiif loluuf jira dhugaa waraana uummata gidduutti qabateedha baay'ee duraan waraana akka Jawaar jedhe ijoollee abbaan irraa du'ee dhaala irratti wal loltu beektaa OPDO fi TPLF akkan si galee abbaan irraa boqotee dhaala irratti ijoollee wal loltu duraan akkas ture gaafa waraanni eegalu immoo waraana Tigreen kooziif loltudha si galee akkan waraana immoo ijoolleen kutaa Oromiyaadha waraana isaan ilaalanne akka maagadoo akka qoraanitti deemanii rasaasa qorisiisuudhaaf mootummaan Abiy Ahmed itti fayyadamaa jirudha waan ati kaafte gara Booranaa jiru wajji kan wal fakkaatu jira kan namni na bilbileennatti mee gara Gindhiir irraa jechuudha Gindhiir ijoollee dargaggootumaa akka kana qixqixii 30 Ayisuuzii 30 fe'anii gara giddugaleessa kana giddugala leenjii waraanaatti geessaa jiran jedha ijoolleen lama jalqaba gaafa fidan waraana ta'uun barre ijoolleen akkuma ati jette kana boomsanii imma xiyyoora oftanii faa maallaqa faa akka kana mindaan keessan guddaa jedhanii ijoolleen gadi caalaan beekaa ijoolleen unemployed hojiin qabu walitti qabanii geessanii namni lama baqachuutti konkolaatarra caccabee amma hospitaala jedhan garuma hursoo xollaa gara gammoojjii giddugala waraanaa kana namni tokko ka baqate immoo giddugaleessa Oromiyaa gara Finfinnee dhufu qabameedhaan karaadha waan akka kana jira wamaraafu waraanni kuni waraana Oromoof illee fayyadu miti waraana Itoophiyaa illee fayyadu miti irra deddeebiin dubbataa turre akkana beekalii mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee kan dhaamsee sagalee every sagalee bilisaa kan hundumaa kan dhaamse daba akka kana biyya keessa dalaguudhaaf jalqabuma qophii godhaa akka ture ifadha haga dandeenyuun uummata keenya hubachiisaa turre ammallee waraanni kun waraana dhuma hin qabneedha waraana qaamni kamiyyuu hin mo'anneedha baay'ee dhalli namaa keessatti miliyoonaan kan nyaatamuuf jirudha amma mootummaan Itoophiyaa ammallee leenjii garaagaraa qopheessaa jira waraanaaf jechuudha. Hawwatituma waraanni kunini birmadummaa Itoophiyaa biyyattii ta'een birmadummaan isii sarbam teenne naallu ololee oppidiyooni kaadireen gandi keessaa ijoollee walitti qabuun jirtu karoora akkasiiti. Birmadummaa jechuun maali? Ika birmadummaa beetti oppidiyooni ika birmadummaa beetti birmadummaa jechuun yoo gareen ala tokko dhuftee Itoophiyaa weerarte birmadummaa biyya eegsisuuf baata. Tigreen Itoophiyaa miti yaayuu gargar cinnee yookaan akkam mangoon Tigreen amma laayuu citti Itoophiyaan miilii yaayuu irra citti TPLF ashabbaari mootummaan federaalaa shororkeessa jedhee farrajee jira. Mootummaan Itoophiyaa
biyyaan biyyu fitok shororkeessaa kenne bira baqatee jechuudha. Kanaafuu Tigree Itoophiyaa irraa hunnee qaama Itoophiyaatiin hin jedhanii labsan isiin biyyi taate achiin duuba birmadummaa Itoophiyaati rakkoo taatee jedhanii duuluuwwa tokko ta'uu dandeette. Amma hiika birmadummaa nu barsiisu immoo Oppidiyoon agiyoomi sobarri kunin agiyoomi sobame ani ajaa'ibumatti najjeesa agiyoomi soban haawwanni sajaa'iba birmadummaa Itoophiyaati sila yeroo yoolota walitti qabanii duulchisuu malan yoo loltooti Eertiraa dhufte distiyaattu mooqa hattu dubrugudeettu ijoollee xixiqqoo fixxu yookaan yeroo loltooti Suudaan karaa Gondariitiin seentee Itoophiyaa haleeltu suni Suudaaniin nu wadhee Eertiraa dhufe nu lolee birmadummaa biyyaatti baa jechuu wa tokko ammaan tan eenyu waliin wal lola jiraattee birmadummaa biyyaadhaan TPLF yakkamtoota minaammeen edanii mataa nuu dhuuf yaalan Oppidiyoon yakka TPLF nutti himuun dandeetu dargaggeessa Oromootti himuun dandeetu TPLF gani 27 yakka hojjate Oppidiyoon ammoo gani 30 yakka hojjate inni dhageettaa miti yakka TPLF yakkaan kacaal Oppidiyoo TPLF 27 years gatiin kaffalchiin isaan waraarra gizee ያስፈልገን ነበር አካዘ ያዳንን የሮን TPLF ወሊን ስላ ጋቲ ሲን አርማንዱር ንጎት ባፈቹፍ ቱሬ አምቱር ጨራሱን በለስተ TPLF ወሊ ወገድ ደም ቶርቦ ኦሮሞኛ ቻባት ገን ሶዶማም ጉተ ጅርቲቹ ከናፉን አም ገን ደም ቶርባ ሲጀስሞ ከገን ሶዶማ ሲጀሰት ሲፍ ዲን ከንከ ሶ ማይንድ ዋሽ ኑን ጎዲና ዳይሚ ዲዲቃን እንጀር ሳቲ አማ ወሪ አሞን በከና ኮሪ ወልተቀበኒ ዋንድ ቢዲስ ነማ ቢት ሎኑ ሞሮሞ ከኛታም ሱኑ ከጋፈተኒ ቆቲዩ አገስ ጌት ጉረና ቺንደከን loltooti qotiyoo nyaata achitti fiyyuu akka hin taane taatee galti waraan Itoophiyaa kabaj irra mulqanii garte ammoo makalaakaa dubbachuutu hin jira makalaakaa kafarumaa fakkeessuuf makalaakaa raayyaan itti biyya akkam guddatamma finfinne eeguu jiin isaa yaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa maalirra jira ka jedhu analistiin xiinxalaan siyaasaa baha Afrikaa tokko Rashid Abdii ka jedhani Twitter irratti qoree jira waan kana waraan Itoophiyaa jedha there is no Ethiopian National Defense Force capable of fighting anymore. The Ethiopian army has collapsed. Will take 10 years to rebuild it to fighting shape. Maljachu kuni waran Ethiopia Ethiopian National Defense Force waje rayan ittisa biyya Ethiopia jedha akan du'e jira cabe jira sadarkaa loluu danda'urra hin jiru akka institution itti jiraachuu danda'a biiroon isaa jiraachuu danda'a hoogganaan isaa jiraachuu danda'a damozi kaffalamuu danda'a qondaalonni waraanaa jiraachuu danda'a raayyaa ittisa Itoophiyaa waan jedhamu diigamee jira deebisanii lolaaf qopheessuuf waggaa 10 fudhataa jedhani maaliif ijoollee baadiyyaa keessaa wali qabanii waraanaaf qopheessa ka jedhu koozii isaa tokko kana jechuudha sigalee kanaaf milishaa jedhanii liyyuu haayilii jedhanii poolisii naannolee jedhanii walitti funaanaa jiraniif raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fakkeessuudhaaf malee raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha yaayuu dhumateef jechuudha diigamee jira akka absolute diigamu isaa waliin beena raayyaan ittisa biyyaa namni agam akka dhumate cof caala waan se saalfachiisa raayyaan ittisa biyya jechuun gaafa armadeem gootummaan ergan maqalee keessa qabame loltoon sun agama mootummaan Itoophiyaa waan isin dubban because is not their business Oppidiyoon lubbu namaa irraa dhimmin qabdu isin nyaattee bultennaan isin saamtennaan barcumaa warra tuqamu baannaan warra namummaaf dhimmin qabnee jechuu am wanni tolchuu jira maan yoolota maaliif guuranii ittiin achi geessan seeta biraa TPLF 6 kilo 4 kilo buudan deettii sodeedhu jira amma qondaaltoti boba'uu jiran maal jedhanii bo'an seeta qaadileen Oppidiyoo amma arguu jira TPLF torbaan hanga TPLF nyaattennaan TPLF ijoollee xixiqqoo waraanan gahin waraanan naqee addunyaan gurqabattee Ameerikaa nam jala fuudhaban jechuun soopere addunyaan akka sobduu eegi baratte miidiyaan sobduu ta'uu kan kee beekennaan koot sun godhu ati dubbachuu baatte miidiyaa bira doot gara mirga namuma bira doot addunyaa bira doot international community akka mootummaatti doontaani akka murnu wambadee tokko silaala jechuudha mootummaa Itoophiyaa murnu wambadee jettee ilaalta addunyaa kanaafu iyyita dadhabdenaa nam dhiyoota maal jechuu jiran TPLF ijoollee xixiqqoo gaanja kookeen nyaachifte kookeen diraagii gurguddaa nyaachifte of duroofte finfinnee dhuftii jedhan kanaafu ijoollee kookeen nyaachisan haadhu dinnaaf baqannee ilaale soba gatiin qabd warri loltoota biyyi fi gallakkisa dubru gudeessis dubru kuma gamii gudeedam mootummaan Itoophiyaa amanee jira mootummaan haadhu kudhaniin gudeessanii daa'im biratti jeessan difeend godhu dadhabetti
daa'ima qawwee qabatee duula deem nu gallakkisan jettee boo'u jirti jechuudha. Amma opiniyoon karoora isii maal seeti Itoophiyaa gudditti ijaaru karoora biyyi lamtur ka jalqaba du'i gaafum jalqaba nyaatam deebi'ee suniin 100% deebi'ee in ijaarame dhiyaatu sun kam Itoophiyaa gudditti ijaaru wanni jedhu yaadi jiru that dream is totally collapsed kufte jirti. Am carraan isa maal godha angoo fiillee tiffachuuf seefii miti garuu lubbuu ji tokko yookaan jilan bulchuu inni nugusa torbaffata jedhanii miti akkala silaasee ganna 40 fa bulchuu karoorii abiyyaatitti garuu wagga 3 nyaatame jira amma 4 kiiloo akka jalan qabanneef wataadar jira 4 kiiloo ni marsa agaas ilmaan nama akka quraanii bobbaasu kana wal qabatee waraanii bilisummaa Oromooleen ibsa jira itti deebina yaa waan kookeenni fayyadamteen waraante ijoolleen tiipelee akka jira kanarratti aktivistooti opiidoo waan baay'ee haasawaa turte tokko faa gariin kookeenni abbartaachis madaaniti diragii fayyadamtee humna onne horattee jabaattee maal jedhani stimulantii ni si kakaasa isaan nu lolanii jedhanii kabiraammoo kudhaama hidhatanii asmaatiin maajikii nu lolanii jedhani falfalaan falfala eenyutu raqa amma jechuun gartuu falfaltu amma dabtaraan garana hin jiru baay'ee wal dorgomsan na eegabe falfal jechuun dabtaraan silaa warra kana biraa irra baay'ee jiraami baay'ee maabiraata garan jiraamre warra walqaatii gadi warra jiran irra daftara baay'ee qaba kabiraammoo kookeenii fashishii yoo jette warra kanatti irra maallaqa qaba ashishi bitatee ijoollee waraana Itoophiyaa fayyadamuu danda'u. Waraanni Itoophiyaa dadhabuun tokko kan itti ibsan Abiy Ahmed akkuma waraanni Tigraay eegaleeni warri waltajjii tokko irratti hirmaatan keessa qondaalli tokko natti himee ture beektaa ji'oota 8 keessatti waraana Itoophiyaa leenjisuudhaaf beeksisa baafne ji'oota 8 keessatti nam dorgom dhaban nam 5,000 qofa leenjifne nam 5,000 qofa arganne maybe dubbata ture uummata miliyoona dhibbaaf kudhan keessa namni Itoophiyaan wataadara Itoophiyaa ta'uu barbaadu hin jiru jechuudha. Yoo laaltu amma naannolee hunduu liyyuu haayilii thousands eebbisiisan yeroo hundumaa. Waraanni Itoophiyaa waggoota 20 oliif waraanni hin jiru waan ta'eef biyyi nagaa turte waan ta'eef namni waraana keessa ijoo hin gochaan turre hiikas qaba jedhamee yaadne waraanni akkasiis dhufa jedhamee namni qophoofne moor makaanaayizd irratti xiyyeeffate waraanni Itoophiyaa humna xiqqaadhaan tarkaanfii waraanaa jabaa raawwatanii konsekwensi fruutii yookiin firii rizaaltii gaarii galmeessuu kan jedhu waraanni Itoophiyaa xiyyeeffannaa saasan ture. Kanaaf humni namaa hin turre waraanni kun dhufee immoo humna namaa akka qoraanitti itti fayyadame. Suuraa dhiyoo kana Abiy Ahmed Tiwiitarii isaanii irratti gadhiisan tokko ka wareegama kaffaluun dhaan alatti biyya yookiin bilisummaa yookiin birmadummaa biyyaa kabachiisuu hin danda'amu. Kajedhu mucoon kun miseensa waraana Itoophiyaa talamituu ambaa jedhamti waraana Tigraay irratti uumamtee artificial leegii godhan. Amma luuk waan tokko sitti maan dargaggeessi waraanaaf qophaa'u kun kana yoo argu maaltu itti dhaga'ama. Warri emotional nam godhaa fi pirees godhetti fayyadama maal seeta namni wanni dubbiin hin galleef namni siyaasaan hin galleef hedduun isaa sobamuu danda'a. Waraana Itoophiyaan Eertiraa walii waggoota 20 gooteeni qabeenyi barbadaa'e daawwad lubbu nama tabad daawwad waraana Eertiraaf Itoophiyaa waliin goote waraan sun eentiin jifatti Itoophiyaan border irra walaata sun bitta luus goote Abiy Ahmed Eertiraa kenne bitta maanda Eertira jal jirte ammaan of course kanaafu waraan lubbuun agas geetitti bobeet angoo fiitiif TPLF itti fayyadamte ilmum namaa taphachuuf godhan kun agas illee gatiin qaba waraana Eertiraa sullee gatiin qabda gal waan loltoota Itoophiyaa waan dubbatteef itti kenna saatii dheeraa sirra fudhanne loltoota aaliyaatti loltoota leenjiftu white blood cell wal fakkaata gosa dhiig nama keessa dhiig diimaa dhiig adii maanii jedhanii sadii jira miti white blood cell jechuun kun yoo dhukkubsi qabatu yoo dhukkubsattaatiin qaamni kan dhukkubaa wal lolu jalqabe white blood cell kun maal godha lakkoofsi dabalata dhukkubsi weerar sun maal godha dhiig kan keessatti si waliin lolee dhukkubsuun irra seefsi tolchuu fi loltoota dabalata Itoophiyaan leeni biyyattii tamillee yeroo naannoo waraanii jirutti maal yeroo lolli seenutti lakkoofsi wataadar miidhamuun baay'ata haduun jira hamadaan jira kanaafuu lakkoofsuu fi dabalachuu qabdi jechuudha war dhuftu waliin paralaalii wal loluuf biyyatti seef tolchuuf Itoophiyaa kun maal godhani preparation akkana hin jiru loltoota jeneraala jabdu jedhani Tigreeni ta'uuf jaarrachaa turti loltooti Tigree tan cufayyuu qotattiin dhiibanii loltooti Tigree tan dhaqee maal goote uummatu fi jajjabeessuu karoorfattee jechuudha ta Itoophiyaa duriyyum sirnichaa fi probably harkadhaan walitti qabanii
they are incapable wanni odu warri odeessuuf wanni practically tokkollee waliin fakkaatu jechuudha waan general Biraanuu Juulaa nutti himatu hin been waan Baacaa Dabalee nutti himatu hin been gartee reality namni suni miti jechuudha kanaafu loltoota Itoophiyaa ammaan tana sa'aatii amma tanatti ijoollee xiqqammaa mandara keessa ijoollee dhaqa cabsitaa walitti qabdee ijoollee tan yoo bobeessuuf taat malee lolee TPLF injifadhaa karoori jedhu hin jiru yeroo tokko shakka confirmation waan hin qabne malee TPLF kophaa of Itoophiyaa loluutu hin jirtu arko wayi uf keessa qabdi sun kan qulqulleeffatin hin dubbannu kadabaru kanuma wal qabate addi bilisummaa Oromoo itti deebina ijoolleen kuni deemtee waraana injifatuu dandeessi ka jedhu gaafiin beektaa ijoon tokkoffaa waraanni hammaachaa jira ijoolleen kun leenjitee bahuudhaaf yoo xiqqaate ji'a jaasanitti fudhata baay'ee iskiilli isaanii immoo ilaala umurii isaanii fi ga'umsa qaama isaanii ilaale kabiraa immoo deemanii eenyu lolu rebel grouping kuni garcaalan isaanii ambush by the way sigaadanii situmu sigaadanii situmu malee conventionally lolaa jiran jettee ibsuun baay'ee rakkisaa sadeessoo warri kun warra ji'a sagal lolaa baay'ee akan waraana Itoophiyaa keessa taadhumu akan malee warri kuni warra ji'a sagal lolaa ture jechuudha battle tested akan waraanni muuxannoo qabuu fi waraana dirree muuxannoo dirree waraanaa hin qabne gidduu garaagarummaa capacity competency jiru laal sigale sansana oolaalu ijoolleen tuni rasaasa qabbaneessuuf oo deemte malee ani I don't know maal namni itti gaafatamummaan itti dhaga'amu ijoollee yeessaa amma gidgolee Oromiyaa kanatti hawwan baay'een bu'aa turan ijoollee kaampitti walitti qabanii hawwan ijoollee barbaachisa deemanii eeyusikken kanaaf bu'aan ijoollee kanaan argamullee ji'a jaasin turtiisan jedhee yaadu ji'a sadii caalaa leenjanii hin baanis hin jedhu sanaaf waraana nagana obbaasu bakka karoori warra sunuma am kana wal qabate Abrahaam Saatiin kam deemu waan jirtuu fi addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa murni PP khabarcuma fi tiffachuuf angoo rarree nam rakkisuu jiru ammallee dargaggoota umriin hin gahin ta umrii 15 lafcoof irra walitti qabe waraana oofuu jira waan kan guutuma guutuutiin balaaleffannaa marii malee khara nagaa malee wanni furama tokkollee hin jirtu mootummaan Itoophiyaa waraan mo'atame jira biyyatti balleessuuf angoo fi tiffachuuf angoo gadhiisuu dhabuuf lubbuu namaa qoraanii bobeessuun qabu gad lakkisuu qabaa waan jedhu ibsu wayi baasa jira akkanuma gamtaan paartilee siyaasaa Itoophiyaallee Itoophiyaan kana booda fayyuu kan dandeessu mariidhaan oo ta'e malee waraanni biyya tana hin diiga malee hin fayyisu ka jedhu ibsa baasanii jiranii bakkee garaagaraati amma kaampiin naftanyaa kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti xiqqoo dhageetti qaban kunneen illee kana jechaa jiran kanuma dhaabileen siyaasaa Oromoo armaan dura jechaa turanii araara biyyaalessaa malee biyyi diigamuu malti ka jedhu garasitti dhufanii jiranii amma sa'aatii kanatti kan waraana waamaa jiru mootummaa bilisiginnaa qofa jechuudha. Good topic kan keessa baanee gara waraana bilisummaa Oromoo akka dabarruuti. Toopikii kana osoo hin fitiin dura huursootii waraana leenjisaa akka jiran suuraa Itoophiyaa ዜና አገልግሎት ተጃጅለ ወደ ኢትዮጵያ አርጌት ቱሬ ኮንቲንጀንት ሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሁለተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ወታደሮች አስመርቋል ከጀሩ ጅራ ኢትዮጵያን ጋጂኦታ ሄዱ ደርበኒፍ ወታደር አከን ለንጂሳ ባቴ ለንጂ ወታደራ ሲትፉፋ ሎሊ ሲትፉፋ ከጂቹ ፈካታ ያ ካናን ረማሙ ማሉ በሰዳ አብራም ወራኒ ነመ ዶዋን kan gaafatan baay'ee gaafachuu jira eegetti nu deebisuun waliin gaafatamu jirtu mootummaan Itoophiyaa sababni waraan kaaba kan irratti injifatameef maali gaafin jettu baalinaan kaati asirra waan tokko dubbadhetti fixu yaala mootummaan Dr. Abiy Ahmed loltoota Itoophiyaa cuftiin dhumanni injirti loltoota baay'eetti waraan seenan qabna kan keessa miidhame edduu qabame edduu jira garuu loltooti tunini TPLF loluu hin dandeenye maaliif loluu dadhabde waraan kaayoo hin qabne waan taateef loluu malee sabab loltuuf hin beektu inda geettaa ati yoo hojjatoo keessatti gahee baattoo keessatti sababa waan sun tolchuutuuf hin beekni kan qabaatu jechuudha waraana Vietnamiif Ameerikaa yoo fudhatte taate Ameerikaan Vietnam kaayoo malee loluu dhufte waraan sun 1864 gubbaatti yeroo dabaan sun Facebook irra barreesse The Battle of the Rat kitaabee jira The Battle of the Rat ni waraanam Tigree fi TPLF fi Tigray warri Tigree fi biltiginnaan godhu jirtu kanaan wal nafakkaate The Battle of the Rat naan ijoolleen Amara tasirna khaleel iftawaliin barannu raatti nuun jette tana taart waraani ammoo Battle of the Rat suni wal fakkaat jechuu maaliif sin jedhe Battle of the Rat keessatti
bakka tokkotti hin qabadha loltooti ibsadii kophaa fi loltooti Ameerikaa wel armid khataan namni duun dhumate loltoota ibsadii sunitti dhumirratti Ameerikaan injifata akkamiin injifatti Ameerikaan bakka isaan jiran hubattee laalte yeroo tokko bakka barbadeessinetti meeshaa dhodhachuu jirtu jeneraalichi dhufe nu nam ibsadii qofatti hafa waraan kan itti deemnu moo hin baqannaa jedhee gaafate cufti isaanii walii galanii hadeemnuuti hadhubnuuti jedhanii walii galan warri taa'ettiin hordofuu jira jidduu isaanii ammoo galaan bishaan galaana wayii jira markabuun guute loltoota ibsadii loltoota Ameerikaa qabee lukkuu pirtaasuun itti dhufti inum laalana dhodhan itti dhufte naan Ameerikaan bakka warri kun kaayoo dhibiin qabu badee balleessaa baqadhaa jette baqattee jechuudha TPLF waraana akkasii mootummaa federaalaa loluu jirti mootummaan Abiyyi Ahmad kaayoo loluuf barcuma namni kaayoo loluuf beeka Abiyyii fi garee warramaan kaayoo warra barcuma Abiyyi Ahmad tisu nugusi torbaffaan akka inni itti fufuu fi jedhan ta'uu hin dandeettu biyyituun hayyuu qufte eessan nugus torbaffata garuu TPLF ammoo maal gooti kaayoo lolti baqa amansiifatan uummata fi guutuu hayyuu amansiifatan har'aa muummichi ministeera waan wal fakkaata wayii barreesse yeroo tokko muummichi ministeera Facebook isarratti waan inni barreesse natti hin fakkaatu yeroo tokko garuu wayii siyaasa nu bannetti ijoollumaan ala fidantu barreessitu nan fakkaata gad ba'ee uummata Tigraayiitiif erga dabarsa afaan Tigreetiin TPLF diinkeessanii jedha uummata Tigreetiin. Basically waan amma deemaa jiru waraana sochii dargiin gara dhumaatti keessumaa 1986 booda godhee wal fakkaata ka jedhu jira biheeraawi dirna labse dargiin gaafa waraani jala dadhabu viidiyoo gabaabaa ka dargiin marsa jalqabaatiif waraana biheeraawi dirna itti eebbise ka daqiiqaa tokko hin caalle daawwanneeti gara ajandaa itti aanutti. ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ለመመስረት በተቃረበበት ወቅት የመጀመሪያዎቹ የብሔራዊ ውትድርና ፕሮግራም ተሳታፊዎች kuni bara 1986 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha almost 1978 wayyaane 1990 akka faranjiitti seente sana dura dargiin baay'ee waraana guguddaa lama lole waraana Ziyaad Barre irratti lolame 1977 akka faranjiitti achi booda immoo waraana EPL ka Shabiyaa fi ka kaaba Itoophiyaatti turedha waraanni dargiidha keessuma lola Ziyaad Barre kan kaaba kibba baha Itoophiyaatti Sumaalee mootummaa Ziyaad Barre wajjin wal lolameen waraanni Itoophiyaa baay'ee miidhame atootii waraana san keessatti Itoophiyaan injifattee waraanni dadhabuu isaatiin kaaba Itoophiyaatti waraanni qabate immoo loltoota Itoophiyaa baay'ee qore sanaaf dargiin egaa abboota keenya maanguddoota nuuf akaakayyuu ta'an fa'aa walitti qabee gara waraanaatti geessaa ture sun immoo sagantaa biheeraawi wuttidirinnaa jedhama ture ka viidiyoon kun argitanii ka Itiyoo Kuubaa siidaa Itiyoo Kuubaa fuulduratti dargiin eebbisiise waraana marsaa jalqabaa ka biheeraawi wuttidirinnaa ijoolleen amma qullaa argine sun egaa marsaa jalqabaa biheeraawi wuttidirinnaa Abiyyi Ahmadiif warra leenjii of jiran jechuudha. Ta'uu jirta warri akkana toopikaan keessa baana warra akkana waraana irra girris kun inni onni illeen qabdaayyuu agarree warra dhaadatayyuu agarree miti Tigreen dhaadatteeti miti baay'ee warra
mootummaa naannoo Amaaraa kana akka dansa gara fuukaa jirtu dhaadattee miti calliftee loluu hojjetu warri fokkora yaa zulliqa kun maani jedhu kun inni baqallee namiin dursu Abiy Ahmad istaayilii dargii taphata dargiin at least jeneraalota waliin lola turanii yaayyuu muraasa yeroo baqatu yattiin awwaan kan deebi'ee dubbatu jira Abiy Ahmad baqadhaa hin jedhuun warri waliin jira kanaan baqadhaa doon dhagayni inni Eertiraa yookaan Eertirumaan bakkatee inni baqachuu danda'u achi dhageenya miskiinii ammaan tan nam fixan carraa keessa yoos waliin daawwana toopika kan keessa baanu tabra. Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti poolisii humna addaa fi poolisoota Oromiyaa wajjin walitti makamee lolaa turuun isaanii yaadatamaa jidduu kana kan dhagaa jirru kutaawwan Oromiyaa garaagaraatti waraana kanatti poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhaman kunneen itti makamanii waraana kana wajjin hojjetaa akka jiran dhageenyeeti jirra kana keessa kan zoonii kibbaatti ta'ee daawwanneeti walitti deebina jechuudha. Boleh ya nakal? Itu, bagian mana ada? Ayo, turki nakal? Boleh saya ni jalan. Tamam Ali jalan. Aman? Tamam. Tamam Ali. Yesarra. Udin arsi baha anak yo tanda pura celalu rata. Udin arsi baha tu dalat. Ujing keman? Polisi unada. Polisi unada orang meacu. Itu nama jirtu ni yesare. Godina bujilita anak di Budawa. Aman kan esat tergam. Aman tanah warana bilisumma Oromo birat tergam. Birat tergam. Boleh satu. Alil abang sebutin jama. Godina kaya. Nijman guys. Hagi kita. Anak masalah jama. Kemudian polisi Hudadil. Ini wamicca mandana. Ini kayaknya ini. Warana kayaknya. Ada ni. Satakaballe amma tulune waamicha waraana bilisummaa Oromoo ka obbolumaan godhe kabajitanii dhuftanii jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomaa jennee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nutis baay'ee isin jaallanna isin kabajinaa baay'ee nutti toltanii kanaan dura mooraa waraanaa yookaan mooraa mootummaa Itoophiyaa irra biyya garboomfatee bulchuu kana keessa turtan. Kanaaf yeroo achi turtanutti waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummaan kallattii isin qabsiisee isin himu waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadha hattuudha. Nama nagaatu ajjeesaa qaama immoo hidhannoo mootummaatiin gara isaanii deemefaa hin balleessa hin qalaa jedhaa turan. Hamma dhuftanitti gara waraana bilisummaa Oromootiin dararaan dhaanichaaf sodaachisa doorsaan wanni isinirra dhaqabe maalti jira? Aseenatti simannaa gaariidhaan haala gaariidhaan gammachuudhaan simatamnee kunoo maantanaa itti makamnee irraa fuuldura keenya ifannee jirra. Tamaama ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhaa hinataa jaallan waraana ta'eeti harka itti kennatan ajjeesee hamma dhiiga dhuguu isaaniitti jedhamee jechaa ture. Olola diinaa ta'uu barree waraana bilisummaa Oromoo waraana keenya kan bosona jiru waraana kabajaan maluuf maqaa hattuutii fi maqaa gantuu itti moggaasanii waraana Tigraay waliin jira jechuun maqaa isaanii kan diinonni keenya guyyaa kaleessaa irraa ittiin waamaa turan maqaa shanee jedhamu moggaasanii fi ittiin waraana bilisummaa Oromoo waraana kabaja qabu kana ittiin arrabsaa turan. Kanaaf dhaamsiyan dhuma kanarratti qabu obboleeyyanii fi jaallawwan keenya kanneen wallaalaan ta'anii beekaa mooraa diinaa keessa zooranii mooraa diinaatiin dhuunfatamanii waraana bilisummaa Oromootii fi dhala Oromoo irratti rasaasa roobsan gidduu kana keessatti waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhe kanaaf kabajanii akka dhufan anis kabajaan gaafadha. Kanumatti aansuun immoo warroonni poolisii humna addaatii fi milishoota ta'an isaan gara Tigraayitti hidhamanii lubbuu aarsaa hin taane kaffalaa jiru. Isaan kanaanis koottaa asitti waliin qabsoofnee biyya keenyaaf duuna biyyaan baa irratti du'urra biyya keenyaaf duuna kan jedhuun dhaamsa qaba. Injifannoon uummata Oromoo haa ta'u bilisummaa wal gara. Nullee maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaatiin baay'ee isin jaallanna galatoomaa isin hin jenna hiriyoota keessanii achitti hafanillee fakkeenya gaarii taatanii jirtanii baay'ee ulfaadha isin jaallanna ulfaadha kabajamaa obbolee waan ta'eef baay'ee isin jaallanna fayyaa nuuf ta'a horaa bulaa deebana ulfaadha isin jaallanna baay'ee isin jaallanna fayyaa nuuf ta'a. Kan daawwannee walitti deebine poolisoota humna addaa Oromiyaa gara waraana bilisummaa Oromootti makaman yoo waraanicha faana dubbatanii kan dhageenye as keessatti ergaawwan guguddoo lama kan ani hubadhe tokkoffaa nu waliif diina miti ka jedhu poolisiin Oromiyaatti fi waraanni bilisummaa Oromoo akka
ummataatti akka gurmuutti waliif diina miti. Lammeessoo immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka nama ajjeesu akka nama saamu akka nama hatu himamaa ture mootummaadhaan akka nama ajjeesu akka nama qalu poolisii Oromiyaallee akka ajjeesu himamaa ture sanarratti maal hubattan ka jedhu ka poolisiin Oromiyaa deebiseef isin nama nagaa fi warra kaayyoof baatan akka ta'an hubannee simanna gaarii nuuf gootanii ka jedhudha. Ka moo ergaa humna poolisii Oromiyaatii fi milishaa Oromiyaa waraana kaayyoo hin qabne kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti hirmaataa jiraniif ergaa dabarsanii sun ergaa jajjabdu jechuudha. Yaa waraanni bilisummaa Oromoo kunini by the way waggoota 3 darban keessatti waraan bilisummaa Oromoo hawuratti afqana nami support diqqa ture jalqaba irratti gaafa biltsiginnaani akkan ifi baatee diinummaa biltsiginnaa uummatiin hubatini waraanni bilisummaa Oromoo kunini uummati understanding gone edduun singalee edduulee keessatti diigumsa adda hojjetan waraanni kunini kibbaaf jiddu galeessa Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti Wallaggaa afran Jimma dabalatee Iluu Abbaa Bood dabalatee kibba Oromiyaa Boorana Gujii dabalatee jiddu galeessa Oromiyaa kana bal'innaanii waggoo 3 dabree fi by the way sirna PP Oromiyaa tanaa fi challenge guddaa ture waraan bilisummaa Oromoo kan jedhe yaadannaa progressive jabdulle ayyuu move god jechuun waraan ka yeroo gargaraalee interview tolchineef ture haayoon teellaf qabachuu miti diin uummata keenya daraaruuf ture uummata keenya irra ittisuu waan jedhan yeroo baay'ee kaasanii saati amma tanatti mootummaan Itoophiyaa gamchuufaan lubbu harka of hin qabu gumuus keessatti dhufuu jirra lolamuu jira Oromiyaa bakka kakkaati wagga 3 guutuu lolama ture waraan kan irratti ijoolleen Oromoo tuni namni ijoolleen waraana daramsuuni tan qofa miti ammoo poolisiin Oromiyaa tamma dargaggeessa ijjeessa turtu suni imbeetu mind wash tolchan eenyu namni mind wash tol murni biltsiginnaa opdio wayyaane jalturti tammaan tan daaraarra dhiqanii dhukkee awwaarra baasanii akaaraatti aaromtedhanii biltsiginnaa dabalanii nami jeeftanatti dhaloota kan wash godhaa jechuun mata wash goote poolisii Oromiyaatii fi waraan bilisummaa Oromoo kan diiwalti goote jechuun poolisiin Oromiyaa lakkoofsi isaan gadiin dhiyaan dhumattee jirtu wagga 3 darban keessatti maaliif dhumatti diina abaawon jedhanii timanii abaawolleen diin isaanii dhawaan irra gufasiin dhuftu wal ijjeessanii jechuudha kanaafu nama dur dhumatti saati amma tanatti progressive police waraan bilisummaa Oromoo kan qofa miti khalee laala ture isuma yaayusi erga miidiyaaleen sumalee tokko miidiyaan tokko baay'ee gabaasuu jira waraani kun gujii keessatti waraani bilisummaa Oromoo cabse gideenni hidhamtoota siyaasaa gad lakkisu videos ni ado yeroo nu jalqabu mala do gaddiim nu tola baay'inaan deema turte maal godhani cabsanii kaampii hidhama baas marsanii fuma hidhamtoota hidhama siyaasaati maqaan keen bay oboonsi baasee jira bay oboonsi baasee jira bilisi baasee jira tedhanii baasuu jiran kanaafu maal progressiin kun maal ta'u agarsiiseeta an dhugumsi jedha videoon sun garana nyaati jechuun nam warri hidhamsuun jaaruleefaa nam miskii waybeetta dargaggeessum kan faganne duman man keessatti dhunsanii waraani bilisummaa Oromoo kun cabsee baasaa jechuudha diin namil Oromoo miskiin ilaalcha siyaasaatiin hidhu waraani bilisummaa ammoo seenee hojii hidhamtoota siyaasaa hiikuun sunini is appreciable kan ammoo ijoolleen Oromoo wal hubattee waliin waraanni Oromoo laallatu iyyuu kana poolisiin Oromiyaallee taate waraanni bilisummaa Oromooleen kan inni tissuu qab kan inni eeguu qab Oromiyaa malee sababa amaara lafa amaara risti amaara deebisuuf dhaqee dhumatuuf hin qabdu hiikkan qabdu Oromoon firin qabdu firii qabnu nuuma wal jabeessuu qabnaa jenna fakkeenya gaarii jedhe fudhadha waraana kana beektaan ka itti dinqisiifadhu tokko dursanii warri sirna kanarra dammaqe isaanii waayte gaafa manguddoonni namooti jajjaboon Oromoodha araaran wayyaa galaa mootummaan kun mootummaatu Oromooti jedhanii warra kana kadhataa turanii warri sirni kun sirna nuu ta'u miti sirna Oromoof ta'u miti sirna Oromummaa jaalatu miti jedhanii dursanii dammaqan beektaa al tokko beektaa ayyaan tutti isaan keessa jiran jedhaan takka laale so ergasii warra keessa galaniyyuu mootummaan kun hin ajjeese gariin isaanii nan beekan ijoollee gara dhalootaan gara kiyata ka waraana kanatti makamanii araara galanii ajjeefaman beekan ka poolisii keessa hirrifaman beeka magaala keessatti hojii dhuunfaa hojjetanii bakka hojii isaaniitii warra ari'aman nan beeka har'a warra manidhaa jiran nan beeka so tarkaanfiin isaa yeroo sanatti fudhatan tarkaanfii sirrii akka ta'e amma Oromoon illee waa hubate natti fakkaata gar caalan namaallee hubatee jira ergasii immoo mootummaan duula hamaa irratti gaggeesse
waggoota sadan darban maqaa garaagaraa shanee jedhamu shoorkeessitoota dhugaa paarlaamaatti maqaa waraana kanaa balleessuu dalagee haa ta'uti waraanni kun bal'achaa dagaagaatuma dhufe malee sila akka obbo qondaalli waraanaa Biraanuu Juulaa fa'aa torban lamatti balleessina. Geetaachoo Baalchaa fa'aa torban sadi fa'aa waan akkasii torban lama guyyaa 14 fa'aa nu kenna akka jedhanii osoo ta'e waraanni kun hin jiru jechuudha. Jeneraalota OPDO bilxiginnaat torban jaalatamoo torban lamfaa guyyaa 15 fa'aa barbadeessuu afaanii waan hin barbadeessin hin qaban. Na ajaa'ib yeroo tokko torban tokko balleessinaa keessummoomii hin barbaachisu jedhanii wasitti madagaa lafan keessatti gumii eldalloo fa'aa liiban fa'aa ragaa ba'uu danda'a warri taa'ee daawwachuu jiru. Kibba Oromiyaa kan guutuu warraan bilisummaa Oromoo jala jiraachuu dandeetta. Kaadireen katama kee cifta jiraat yoo abbaan isaanii baadiyyaa deemuu hin danda'an. Kaampii waraanaa bulu baay'ee. Kaampii waraanaa bulu. Kanaafuu waraanni kun teekoo fargoodee warraan deemuu jiraachuu politikaal aktiivnesii warra hatubachuu dandeettu. Ani ijoollee tan keessa hedduun isii ta'am kibba tan keessa waliin baradhee baay'ata. Maastersi facuuf tabarattu jettee achi kee jira. Ijoollee tanaa wal morma turre siyaasa fa'aa yeroo tokko. Inka abadda mucaan sun irraa xiyya maqaa isaan dha'u wal mormina yeroo sun sirni kun kennumaa jedhee allee nama mantur dhuga dubbachuu. Kanaafuu Oromoo walitti dhufuu qabdiin dogongorina maani jedhee nennaani lakki nuteena yaffilanne nu qawween nu wayyaanaan jennaani sammuu diqqoo agana qabdaa jedheen ati barataa nam barate garuu sammuun tante diqqoo aganaatii jedhe. Practically waan kaan argennaani jechi isaan jira kanti salfadhee sin jedhe jechi mucaa sun hin jedhutti in salfadha achi telefoon naadhee sodda kiyya ammani dhaati beennaani biyya baqadhee mani dhaati bee yaram laftitan dhufennaani sodda kiyya waan barannaan jette kan qaabata namoom namni sammudii qaasii jedhe lagaafata. Namooti siyaasa baay'een barreessaa jiru yeroo itti aanutti even mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa naannoo Oromiyaatiif challenge guddaa akka ta'uu danda'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kana jedhamaati jira. Waraanni guddaan baay'ee waraana kaayyooti. Humna qabaatteef miti baay'ee osoo humnaan lolanii mo'atiin osoo taate Tigreetti qaamni Itoophiyaa fi naannoo ishee hin duulin jiru dhugaa. Milishaa Amaaraa itti UL Amaaraa itti poolisii Amaaraa itti Ethiopian National Defense Force Eritrean Force Somali Force United Arab Emirates drone Sudan kibbaa isee ogaa fudhanii bilisummaa kabajachuu dadhabde. Waraanni ishee dhumee namni wal nyaachaa jiru waraana kadhatanii Salva Kiir waraana hin qabnu jedhanii dhoowwatan. Humni kun itti duulee Tigray exist gote it show resilient yeroo tokko opinion sharing qabdu gad baate namu mardo Tigray faarsu nuarsa Oromoon Tigray faarsu laal jaba giddi jaalat credit nama kennuun baay'ee beekumsa credit nam tokko ni diinkeetille ta'e beekumsa qabaate beekumsa isaa irra mulqitu yoonni goot qaba gootummaa qabaat gootummaa isaa irra mulqitu dhugaa dubbachuu dansaa miti TPLF of the waliin beennaa miti TPLF of the wal birqabre practically sittima amma duwar Oromiyaa miti haadhisii niitisii irra gurratanii niitisii haadhaman isaanii areena durra fudhatanii opdiyoodham qawwee qabattee urabbaate garee niitisii irra fudhatu loltiin jirti. Kanaafuu TPLF jechuun dhalootaanu opdiyoo waliin madaaluu hin dandeettu jechuudha. Diin Oromooti yes diin keen ammallee diinum naafi. Garuu TPLF opdiyoo waliin hin qaban opdiyoo jechuun sangoot furushka nyaatte raft jettee explain godhuu dandeenya. TPLF jechuun they are fighters for their people. Inni dabarraa topic ittaan sa'aatiin qabdu. Waan kana wajji ka ijoollee waraanatti ergan kana wajji namooti maal jechaa jiru beektaa hoo jaalala biyyaa taate opdiyoon amma akka jechaa jirtutti naareetii ishiitti nutu biyya jaalata kadiree opidoo dhagaartami birmadummaaf lollaa jedhan ijoollee hiyyeessaa dura hiriiraadha yoo jaalala biyyaa taate jechaanii jiranii ajandaa ittaanutti ka dabalu. Ajandaan ittaanuuni abbaan allan waliigal federaalaa qondaaltota TPLF namoota 62 irratti himata banuufi jedhanii jiranii galme himannaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti war kana imanna rabbaniin abbaan langaara ganama 510 kama garraja bas jarbamu durtaatin beennu ma guute ragaane naftanya marti Tigray ragamba bese no kan nulen bana khadam waraqat halle kuma kishani kumshanan tokko raga waraqat halle kamna dokumenti leedani aske sammo warri business group warri maka kana farrajame hidame dujra kuno maka kun kucufti kana warri ambusan arka qaban muras qofaachi war khangeta dabra on fam polisin fidadani mana sirreessa barreessee abbaan alangaa manni sirreessa yookiin mannidha Dabratsiyoon poolisii ajajee akka fidu jechuudha. Okay. Wamaraafuu wannoon kun himati kuni
himata galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhama. Galmee maqaan galmee pirezidantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan waamamu. As keessatti warri himataman koree hojii raawwachiiftuu TPLF yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi miseensota kaabinee naannoo Tigraay. Hin jedhaa kabira ammoo warra ajaja kaabaa haleeluu keessatti qooda qaban abbootii qabeenyaa iffart kaampanii TPLF ka hoggootaa fi ka Itoophiyaa saamaa bahe hoogganoota dhaabbilee dhuunfaa fi ka mootummaa koomishinii filannoo Tigraay ka filannoo gaggeessee jechuudha hoogganoota isaallee jedhee jira akkanumallee paartilee mormituu keessaa hoogganoota paartilee mormituu ka filannoo Tigraay gaggeessite keessatti hirmaatan jedha. Himati kun himata lamaadha. Himati tokkoffaan haleellaa Northern Command ajaja kaabaa irratti gaggeeffame bu'uura godhata. Lammeessoo immoo filannoo gaggeeffame filannoo Ihiga magistawi jechuun filannoo heera Itoophiyaatiin alaa jedhani. Kalamaani himata jechuudha. Kalamaani himatasa. Yaa tokkoffaa TPLF taayimingli filannoon godhadhaatti mootummaa federaalaa irra baate akka dhugaa yoo laalle filannoo sila seeraan gaggeessuu qaba yeroo gaggeessuu qaba free fair and practical election. Kiraateeriyaan filannoo sun sadeen kan jalqaba. Kanaafu predically yeroo saatiin geettatti yeroo sun filachuu qabaa jettee TPLF faa ittolchuun waan himachiisin beekne. Itoophiyaa keessatti abbaan langaa jechuun hojiin isaa maal seeta abbaan langaa jechuun waan public interest miidha. Dhiibbaa uummata irra qabaata independent ta'e mootummaan loo taate garee biraan loo taate himata. Itoophiyaa keessatti manii murtiitii fi bakkitti si saalfachiiftu. An hojii agammaa durii uumama irratti hojii lam jibbani. Jiruuti irratti hojii naan jireenya keessatti buddeen godhadhaa yaadeen beekne hojii lam tokko wataaddar ta'u. Dhuga dubbachuuf hin jaaladhu. Wataaddar Itoophiyaa kan durii gaaf diqqaa foobiyaa qaba uffati isaanii amma dhiyoo tana biiluu irra jijjiire hin jaaladhu. Halammeessoo basaasa jibba hojii basaasaa hin jaaladhu. Amma hojiin sadeessoo nan eegimanii dhaaseenee ba hin jaalanne hojii akka biyya abbaan langaadhaniin kana. Hojii seexaniin dalagne dhuga dubbachuuf jechuun. Itoophiyaa keessa jedhe. Itoophiyaa keessatti jechuun yakka wanni bakka they are nothing bakka you know. Kanaafuu amma wanni tokkoof gaafa nuti dabra gareen TPLF turini. Imati selasiin fairlitti himata qabdi yakka waggaa 27 hojjetteen adoo imatani gaaf Geetaachoo Raddaa irra Geetaachoo Asaffaa irratti himata banee Abiinuun cuftaa harka dhaansuun adoo imatame TPLF yakkamtoota ni himachiisa. Amma sun interest warraati miti tanaaf jenna laal. Garee ganni 27 uummata nama ilmaan nama jeesaa hidhaa kolaasa baate taan gaafa sajandan taaneef amma maali siltaana wal dhabanii jennaani imati rabbananii jechuu haa waliin ajaa'iba amma poolisii garana nyaata poolisiin federaala Dabratsiyoon qabdee hafid duuteedhaan. Dabratsiyoon kana 10 miiliyoonii sanii kenninaa jedhanii barbaada turre. Miiliyoon 10 sanii kennan jedhanii barbaanne Dabratsiyoon am televiziyoonii gubbaa oola. Miiliyoon 10 illeedhaan poolisiin federaalaa amma humnitamiin dhattee Dabratsiyoon qabdee miti. Eni gaa'in maqalee qabachuu dandeenya jedhanii turan yaadattoo ta'e. Maqalee dhiisii 4 kiiloo Finfinnee ba'uu dandeetta amma Itoophiyaan. TPLF fitti dhufee Finfinnee qabata. This is my prediction. Sila himati kan irratti dhiyaatu qabu yakkoota waggoota 27 darbee fi kajette. Obviously. Yeroo tokko Geetaachoo Raddaa kan amma Tiwiitariidhaan biyya mootummaa raasaa jiru kuni yakka waggoota 27 darbaniif gatteenye haala kuufnu jedhe baay'ee TV Tigraay irratti yaadattu. Yoo yakka taate yoo saamicha taate gatteenye waliin mari'annee abbaan yakka kana keessatti gati badii qabu ka gaafatamu gaaf sana waraanilleen turre OPDO fi TPLF illee walitti dhufan bilisummaan hundaa'u malee kanaaf rakkoon isaaniiti yakka goota 27 walumaan dalagan Oromiyaa keessatti immoo yakkoota kanneeniif ani yaayyuu ceephoo buufadhe armaan dura yakkoota goota 27 Oromiyaa keessatti raawwataniif masterminding TPLF osoo hin taane OPDO turte. What is the witness? Waan amma argaa jiru kun testimony isa sirri isa dhugaa. Waan amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Waan wayyaaniin gootee gadi maaltu ta'e amma Oromiyaa keessatti? Wanni taatiin jiru. Soo akkamiin wayyaanee kumatti bakka wayyaaniin hin jirretti ilmaan Oromoo yoo ajjeefamtee maatii reefu fudhachuu didu. Ilmaan Oromoo yoo adda baay'ee rashanaman hin taane bar waan
Woyin dhalli namaa guutuun mataa Oromoo waan jedhamu hundi mana hidhaa keessa gaafa jirutti wayyaaneetu nu miidheettee ati amma bilisiginaa mooraalii kamiin jettu. Anam dhuga dubbachuu wayyaaneen diinummaa siin shakkine beektaa irra deebine dubbachuu jedha. Rakkoon Oromoof Oromiyaa rakkoon teennam wayyaana adoon ta'e rakkoon teenna bilxiginna. Oromoon cufti qabeeku qabulleen kan dhuga dubbachuu dansaa miti. Dhugaa dubbattee fulaaduun sidhiit bulta. Dhagee dhugaan firoomiin kuttuu jedhan. Yakka gan 27 Oromiyaa keessatti hojjetame mastermindiin TPLF harki ammoo dhufee Oromoo jeessa tur OPDO TPLF gan 27 yakka nutti hojjeteef kagaafatamtuuti OPDO ammoo gan 30 yakki dhiigilmaan hiyyeessa dhuddeef kagaafatamtu jenne konkuluur goone bira deemnuti kaan ammoo himati banam kanaan ammaan tana warrooti maanidha.